kabajamuuf jaallatamoo obboloota koo nagaani faraarri gaarummaa waaqayyo tokkummaa nafuura qulqulluu isiniif haa baay'eetu isiniin jecha guyyaa irraa kana gaarummaa waaqayyo naaf godhe tokkoon isinitti himuu dhufe. Gaarummaa waaqayyo naaf godhe yeroo hundumaa waaqayyo anaaf gaariidha. Namoota hundumaaf waaqayyo gaariidha. Maqaan gooftaa eebbifamu. Gaarummaa waaqayyo immoo akka gaarummaa namaa guyyootaaf, ji'ootaaf, waggootaaf miti. Bara hamma baraatti, dhaloota hamma dhalootaatti. Maqaan waaqayyo eebbifamu. Baay'ee garaan koo namoo ga'e. Baay'ee waaqayyotti gammade. Baay'ee waaqayyoon galateeffadha. Innis maal sii godhe yoo naan jettanii waaqayyo waan hundumaa nuuf godheera. Waan nuuf godhe keessaa lakkoofnee irreenni amma kana jennee wanti lafa goone hin jiru hundinuu isumaan nuuf ta'e waan ta'eef. Garuu guyyaa irraa kana waan tokko na dinqe. Yeroo baay'ee nan ajaa'ibsiifadha. Egaa obboloota koo obboloonni mana arabaa keessa jirru hin beekna maadaamota baay'ee argineerraa dhageenyeerras itti muyyuu jiraachaa jirra. Warra alaa caalanuu sirriitti beekna. Haallis nuu mijatu hin beekna, haalli mijachuu baatus hin beekna. Nuuf gala, manni namaa nuuf gala. Garuu maaltu siif ta'e yoo naan jettanii akkas naan jedhan maatiin bira jiru kun jechuudha. Ati maaliif biyya arabaa kana dhufte? Yeroo kanatti barachuu qabda. Ganaa ijoolleedha. Maal fi maal rakkatteetii naan jireenya gaafatan. Anis immoo amman dandeenye waan tokko itti nan himaa jechuudha. Akkas naan jedhan ofuma isaaniitii yaada kana naa fidan. Maaliif hin barattu? Itoophiyaan onlaayiniidhaan hin barsiisanii. Onlaayiniidhaan barumsi jira yoo ta'e baradhu naan jedhan. Isuma dhugumaa jechuudha. Yesuus jiraatadha. Maqaan waaqayyoo haa eebbifamu. Baay'ee tokkoon gammade waaqayyotti. Baay'ee tokko waaqayyoon galateeffadha. Har'aa miti baradhu kan naan jedhan. Guyyaa isaan naan jedhan tureera. Naannoo waggaatti yoo hin ta'a jechuudha. Ofii isaaniitii lafa kaanii hin barattu naan jedhan. Ofii isaaniitii jechuudha. Onlaayiniidhaan jira yoo ta'e baradhu. Maqaan gooftaa eebbifamu. Kanarratti anis hundi kutaa mataa kiyyaan qabu. Iddoon ciisu kutaa mataa kootiin qabu. Kan isin dhugu maatii isaanii wajjin garuu akkuma maatiiti. Ijoollee isaanii wajjin akkuma obboloota kootiitti. Maadaami koo wajjiniin akka fira foonii tokko baay'ee natti tola. Baay'ee waaqayyoon galateeffadha. Kanarratti amma gaafan dubbisu, gaafan qo'adhu, gaafan barreessu yoo na argan barreessaa jirti dhiisaa, qo'achaa jirti dhiisaa, dubbisaa jirti dhiisaa gaafa jedhanii maqaa waaqayyoo haa eebbifamu. Amma maadaamumti akkanaa jirtiin jedhee baay'ee waaqayyotti gammade. Waaqayyo orma dabarsee isiniif haa kennu. Yoo waaqayyo dabarsee isiniif hin kennin haati garaa namatti jabaatti, haati alagaa namatti taate, haati horma namatti taate. Garaa haadhatu dabarsee kan namaa kennu waaqayyoodha. Isuma dhugumaa jechuudha. Waaqayyo garuu garaa haadha ormaa dabarsee naa kenna, abbaa ormaa dabarsee naa kenna. Isaan lachuu afaan tokkoon maaliif hin barattu? Baradhu onlaayiniidhaan jira yoo ta'e. Yoon qo'adhu immoo qo'achaa jirti hin jeeqina. Kifilii mataa kootiin qabu waan ta'eef asitti barreessuu koo dubbisuu koo yoo arganii na dhiisanii deemu. Baay'ee waaqayyotti gammada. Isuma dhugumaa jechuudha. Waan maqaa waaqayyo kan eebbifame haa ta'u. Madaamoonni akkanaas jiru. Gisee baay'ee hammina isaanii bichaa haasofna. Garuu baay'een kan arjooman garaa kennaatiin garaa faara toleen namatti agarsiisuudhaan fuula ifaa namatti agarsiisuudhaan yaada geessii hubachuudhaan si gargaaruudhaan baay'een isaanii jiru. Dhugaa akka hiriyaatti kan namatti dhiyaatan akka firaatti kan namatti aanan. Maqaa waaqayyoo haa eebbifamu. Namni waan kenne fudhata obboloota koo. Maadaamota keessanitti jaalala agarsiisa. Irraan fagaatina itti dhiyaachuu bara. Dhugaan isiniin jedha. Waaqayyo dabarsee isinii kenna. Ishiin jiraatte jiraachuu baatte ija laallattanii hojiin hojjetina. Ishee gammachiisuudhaaf waaqayyo isinis gammachiisuudhaaf karaa isinii danda'an hojii keessan akka ta'utti hojjedha. Ani dhugaan hojii kootitu fuula isaaniitti simboo naa kennan jedhu. Waaqayyotu simboo naa kenne malee. Haa ta'uyyuu malee bakka waaqayyo nu gargaaretti nutis amanamummaadhaan mana isaanii keessa hojjechuu danda'uu qabna. Faara itti toluu qabna. Isuma dhuguma itti dhiyaachuu qabna. Baay'ee garaan kun namoo ga'e.
kanarratti guyyaa irraa kana sini akkasini waraabuna godhe maalidha lafa kana taa'een barreessaa jira barreessaa utuu hin jiru sanu bilbila irraa hin barreessaa akka waan kan biraa maalan qaba garuu ofii isaaniitii fandishaa fanaddaataniiti nyaachaa turan jechuudha ofii fanaddaa jeeftee ofii isiitii naaf iddee asitti naaf kennite maaluman godha waaqa kana dhugaa baay'ee waaqayyoon eebbise baay'ee waaqayyotti gammade maadaamonni baay'een hin beektu bilbila nama harkaa fuudhu taa'uu keessan hin jaallatani waaqayyo garuu gaafa dabarsee namaa kennu akkanatti faara namatti tolan akkanatti nama arjooman wanta kana caalaana waan tokko isaan irraan eegu dhugaa otuu natti uffisuu baatanii otuu baqa isuma dhugumaa jechuudha akkanatti faara namaa toluun kennaa addaa wantiin isaan irraa eegu hin jiru kennaan kana caaleen jiru namni tokko gaafa nama simatu kafitfituu fiituu jedhamiti raamaarri yoo taratu jechuudha waaqayyo haadha ormaa dabarsee isinii haa kennu dhugaa waaqayyo dabarsee isiniif haa kennu obboloota koo waaqayyo faara tolinaan isin haa ilaalu waaqayyo mana jirtan keessatti akka simatamtan akka jaalatamtaniif adda isiniif haa kennu yoo waaqayyo nama hin gargaarin yoo waaqayyo nama wajjin hin ta'in yoo waaqayyo araara namatti hin agarsiisin dhugaa wanti tokko nuuf hin danda'amu amma fi otoo hojjenne galata hin qabne taana yoo waaqayyo simboo nuuf hin taane hojii keenya irratti yoo waaqayyo araara nuuf hin baay'ifne yoo waaqayyo gaarummaan isaa nutti hin agarsiisne obboloota koo oduma hojjennu galata dhabna oduma hojjennu wal nuuf hin qixxaatu oduma hojjennu fuula isaaniitti simatamuu dadhabna jiru ijoollee obboloonni tokko amma kana oduu hojjedhe garuu isheen gammachiisu jedhanii kanaa saatan tokko jiru dhugaa waaqayyoon kadhadhaa waaqayyo dabarsee isinii kenna waaqayyo dabarsee isinii laata waaqayyo waan haaraa godha ani baay'ee waaqayyo kana maaluma sii godhe gaarummaan amma kana maalumaaf hin jedhe isuma dhugumaa jiru waaqayyo amma kana kan hin jedhamne gaarummaan natti agarsiisa wanti kana caaleen jiru anaaf lafa kanatti amma jechuudha mana ormaa keessatti yoo dhukkubsadhe fuula koo laalanii beeku ciise rafi taa'inaan jedhu isuma dhugumaa jiru kanarra darbee dubbisi yoo dubbisaa jiraadhe barreeffisi yoo nan barreessaa jiraadhe jabaadhu jedhanii na dhiisanii deemuu jechuun isuma dhugumaa jechuudha ammam adoonoo dhugaa sammuu kooti ol natti ta'e waaqayyo maqaan isaa yaa eebbifamu kan hundumattuu waaqayyo nan galateeffadha maatii kana wannan godhe qabaadhee miti isuma dhugumaa jechuudha wannan isaanii kenne jiraadhee miti eenyudha olittis immoo hojjedhee miti garuu waaqayyo simboo naaf ta'e isuma dhugumaa waaqayyo simboo naaf ta'e obboloota koo baay'ee waaqayyotti gammade maqaa waaqayyo bara baraan haa eebbifamu inni yeroo hundumaa gaarummaa namatti agarsiisu ulfinaa fudhatu obboloota koo waaqayyo gaariidha dhugaan isiniin jedha waaqayyo guuftan waaqayyotti araarame nagaattis hin jiraatta kanaanis wanti gaariin siif hin dhufadha sagalee waaqayyo siif hin ta'a waaqayyoon araarfadha yeroo sana wanti hundinuu wal namaa qixxaata araarri waaqayyo isiniif haa baay'atu waaqayyo simboo isiniif haa ta'u waaqayyo adda isiniif haa kennu obboloota koo golli ormaa baay'ee ulfaata manni ormaa baay'ee ulfaata gulla namaa keessa hojjechuu caalaa baalillaa dhagaadhaan baachuun salphaadha sababbiin isaa inni sun dhagaadha inni kun garuu amala namaa ilaalcha namaa waan baay'eedha namni baay'ee ulfaataadha nama wajjin jiraachuu baay'ee ulfaataadha garuu waaqayyo gaafa namaa laatu gaafa fuula waaqayyo gaafa simboo namaa kennu eenyu wajjin hin jiraatamu waaqayyo jalqabuma namni walii wajjin akka jiraatuuf namni kophaa ta'uun gaarii miti jedhee namaaf nama kan kenne jechuudha namaaf nama kan kenne namni gaarii miti bineensa wajjin jiraachuun namaaf hin ta'u horii wajjin jiraachuun namaaf hin ta'u hundumaa uume waaqayyo namni bakka kophaasa haa ta'u maal rakkoo qaba horiin jira bineensi jira kunoo hin jiraata biqiloonni jira isaa wajjin haa jiraatu jedhee nama kophaanniif ne waaqayyo namni kophaa bakka ta'uun gaarii miti jedhee nama akkasaa uume argitanii nu akka wajjin jiraannuuf waaqayyo nu uumeera nutu wal baachuu dadhabe malee nutu wal dadhaba malee
waaqayyo namni akka wajjin jiraatuuf kan jalqabuma nama namaaf kennu. Maqaan gooftaa keenyaa haa ulfaatu. Kanatti guddisee waaqayyoon nan galateeffadha. Waaqayyottis nan gammada. Gooftaan koo isin haa eebbisu. Ayyaana isaa isiniif haa baay'isu. Obboloonni haara rakkisaa keessa jirtan waaqayyo gooftaan faara tolinaan akka isin ilaalamtan araara isaa isiniif haa baay'isu. Dhugaa obsaa. Amma isinii danda'ametti isinis waaqayyoon gadhadha. Waaqayyo gaariidha. Waan biraa waan isiniin jedhu qabu. Isa hundumaaf gaarii godhu. Nama hundumaa wal qixxeettee kan ilaalu waaqayyo maqaan isaa ulfaatu. Isa bira nama wal caalchisuun hin jiru obboloota koo. Waaqayyo gaariidha. Gooftaan koo isin haa eebbisu. Eebbifama. Yoo nan dogongora qabaadhe dhiifama naa godha. Laayik, sabiskiraayib, sheerii gochuu hin dagatina. Egaa olloonni koo, fireonni koo isinuma, hiriyoonni koos isinuma. Otoo biyya ta'e ollaa bira naqaan jira. Obboleettii koo bira naqaan jira. Egaa obboleettiin koo kanan itti himadhu, hiriyoonni koo kanan itti haasa'adhu, ollaan koo kanan bira dhaqu isinuma waan ta'eef kanaafan gara keessan dhufe gammachuu koo akka hirmaattaniif gochaa waaqayyoof gaarummaa waaqayyoos isinitti himuu dhufe. Waaqayyo gaariidha. Gaarummaa isaas bara baraan hin jiraata. Maqaan isaa eebbifamu, eebbifamaa, kabajamaa naaf jiraadha obboloota koo isinan jaalladha.